fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessaniif manaaf lafa hirtanitti nagaan waaqayyo hunda dursee isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Asumaan warroonni maatii koon taane akka maatii kootti akka dabalamtanii isiniin jedha. Warroonni maatii koo taatan immoo like share gochuu hanga dhumaatitti inni raaffatinaa isiniin jedha. Asumaan obboleettii keenya jaalatamtuu fi kabajamtuu kan taate wajjin gaafa deebii godhee jira. Hanga dhuma qophii keenyatti nu waliin ta'a. Asumaan kara obboleettii koo kabajamtuuf jaalatamtuu Firee Shawaa tuubititti isiniin dabarsa. Hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin ta'a. Dogongora qabnu qeeqa qabdanii mooyyuutu wanta jiraa mitiire wantoota tokko yaada qabdanii saanduqa koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Innaa wal faana dhaabbannu harka walaa qabannu isiniin jedha. Obboloota koo qaqqaalee asumaanii kara gaafa deebii keenyatti isin dabarsaa isiniin jedha. Hanga dhuma qophii keenyatti nu faana ta'a hundumti keessan. Yooyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota Hiyoot Utub jira jirtuu lammii koo hundu keessanuu kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtuu ani nagaa kootii obboleettiin keessanii hundu keessanuu akkam jirtuu nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa isiniif haa ta'u. Dursee bakka jirtanitti nagaan koo sinaa ga'u isiniin jechuun jaaladha. Akkam jirtuu hundi keessanuu. Egaa ani Fireeshaadhaa har'aa muraasni keessan na beektu jedhee yaada. Warri nan beekne immoo asumaan na baraa isiniin jechuu kabajaan jaalalaan sin gaafadha. Obboleeyyan kiyyaa egaa har'aan argamu mana Hiyootitti. Hiyootii gaaffii muraasa na gaafattee mana keetti gaaffii na dhiyeessitee keessummaa na gootee jirti. Har'aa Hiyoot koo mana keetti keessummaa na godhuu keetiif carraa kana na kennu keetiif guddaa si galateeffadha sin jechuun jaaladha. Qaalii fi gaarii keenya asumaan illee baga gammaddee siin jedha. Gammachuun kee gammachuu keenya. Gammachuun kun gammachuu adda ta'edha waan ta'eef baga gammaddee baga kiroom kana keessa waaqayyo si baasee. Maaliif hojiin kun hojii xiqqootti ilaalamuu miti waan ta'eef hojiin kun baay'ee ulfaataa nama hubsa qabutu nama yaada qabutu YouTube kana hojjetee galmaan gahaa waan ta'eef baga si gammachiisee kana keessa si baasee siin jenna. Hundumti keessaniyyuu warri ishii gargaartanii like share gootanii bira dhaabattanii hanga har'aatti galatoomaa isiniin jenna. Gargaarsa keessaniin as geesse waan ta'een ishiin amma irra caala kanii gargaarsa keessan barbaaddu hammadha waan ta'eef ammas like share gochuudhaan jajjabeessa. Abboota dogoggora hiitti koomentiidhaan bira darbinaa hiitti himaa isiniin jenna. Obboleeyyan koo sin malee homaa hin qabdu. Egaa viiwuun jiraanne waan faayidaa qabu hin jiru waan ta'eef yaada qabdanii koomentii barreessaa fi gargaara bira dhaabadhaa. Like share gochuudhaan warri maatii ishiin ta'an immoo maatii ishii ta'aatii subscribe gochuudhaan warra biyyaallee qaqqabsiisaa isiniin jenna. Uummanni walaa daawwatu wanta beeknu walirraa haa barannu isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka gaaffii isinitti hin baay'isu kara gaaffii keenyatti haa ceenu isiniin jenna. Egaa gaaffii tokkoffaanii akkas jedha. Fireen nama akkamiitii jettee jirti. Egaa fireen nama akkamiitii kan jette irratti namni osoo nama ibsee baay'ee natti tola jechuudha akka kiyya irratti. Egaa eega jetteeti fireen nama akkamiitii kan jedhu irratti ani egaa nama waaqayyo sodaatudha. Waaqayyoon baay'isee sodaadha. Nama maatii ofii kabajudha. Nama amantaa ofii kabajudha jechuudha. Nama amantaa nama hin jeeqnedha. Eenyumayyuu hoo ta'e akka amantaa namaatti nama waliin jiraadha. Amantaa isaa kabajee jechuudha. Nama amantaa qoxuqusii hin fedhu jechuudha. Kanaaf akkasii ani nama akkasiiti xiqqaadha guddaadhaan jedhee ija tokkoon ilaala. Inni kaan hiyyeessa jedhee itti dhiyaadhu. Inni kaan immoo sooressa jedhee ittiin dhiyaadhu. Hiyyeessa jedhee irraan fagaadhu jechuudha. Nama kamiyyuu ija tokkoon ilaala. Nama baay'isee jaaladha. Akkuma argitan kana ani akkuma na argitan kana akkuma kolfee xabadhu kana jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti na argitanii nama yoo itti dhiyaadde akkanarraa fagaatu hin fedhu. Nama natti dhiyaatu immoo dhumni isaa gammachuu akka ta'u malee akka gadda ta'u hin fedhu jechuudha. Ani otoo akka dandeetti kiyyaatti namoota baay'ee akka ta'u gargaaree baay'ee itti gammada. Namoota yeroo gargaaru
nama rakkataa tokko yeroon gargaare baay'ee tokko itti gammada jechuudha. Kanaaf ani nama akkasiiti. Nama yaadallee gara fuulduraatti namaaf yaadu tokkodha. Kanaaf nama akkasiiti isiniin jedha. Egaa yeroo biraa namni biraa naa ibsu kanaaf immoo isiniin jedha. Kara gaaffii lammaffaatti yaadeemnu. Gaaffii lammaffaa akkas jedha. Biyya bahuu keetti ni gadditamoo ni gammaddaa jedha. Egaa yaa uummata keenya biyya bahuutti eenyumtiyyuu ilmi namaa kamiyyuu hin gammada jedhee hin yaadu. Hin gadditus biyya bahuu kootti akka kiyyaatti isin ibsa. Ani biyya bahuu koottis hin gaddus hin gammadus. Wanti itti gammadu tokko biyya bahuu kootti fi fayyaa qabaachuudha. Ilmi namaa kamiyyuu fayyaa qabaachuusaa wanta guddaadha waan ta'eef fayyaa qabaachuu kootti baay'ee gammada jechuudha. Ani dhugaa waaqayyootiif kan fayyaa caalee hin jiru jechuudha. Kanaaf baay'ee gammadaa fayyaa qabaachuu kootti obboleeyyan kiyyaa akkas isiniin jedha. Fayyaan hundarra caala. Gadditee beektaa kan jedhu irratti biyya bahuu kootti wanti gaddi tokko hin jiru jechuudha. Ani jireenyuma haariyyaan jiraadha jechuudha. Asitti beeksisni kun badaa miti. Boota gaarii jiraadha jechuudha. Wanta barbaade godhee wanta barbaade fe'ee jiraadha jechuudha. Kanaaf gaddee hin beeku. Egaa gaaffiin ittaanu akkas jedha. Abbaa manaa yookaan jaalallee qabdaa yoo qabaatte daa'ima qabdaa jedha. Gaaffiin kun baay'ee na ajaa'ibeetu jira jechuudha. Gaaffii baay'ee nama ajaa'ibudha. Na dinqisiise. Egaa erga jettanii ani mee nama daa'ima qabu isinitti fakkaadha isinumti ibsaame iyyuu hanarriisatti. Egaa erga na gaafattee yaa ta'u ani daa'ima qabaachuu dhiisati nama tidaarii godhateedha miti. Tidaarii hin godhanne jechuudha. Ganaadha kara fuulduraatti abshiru hunda keessaniyyuu cidha kiyyaa sinan affeeraan siniin jedha. Kara fuulduraa kanatti waan hin oolle waan ta'eef waan naan hafnedha waan dhoksa qabu hin jiru. Abshirii cidha koo siniin qopheessa. Kanaaf an abbaa manaa hin qabu jechuudha. Hin heerumnes heerumuu dhiisatee jaalallee hin qabu jechuudha. Sababbiin muraanni keessan nan amantanii hin beeka. Namni na amanuu dhiisuu dandeessu. Jaalallee namni dhabe hin jiru jechuu dandeessu. Seeres ni qabaa ture osoo biyyarraan bahin dursaa jaalallee ni qaba. Jaalallee jaaladhu ni qabaa ture. Garuu inni dhiyeenya kanatti akka galee cidha godhannu fedha qaba waan ta'eef ani immoo biyyatti galee yeroo kana keessatti cidha uummachuu wanta hin feeneef inni immoo yagidde cidha uummachuu waan fedhuuf kanaaf yoo jedha na faana godhattee godhadhu yookaan na geggeessi jaalalaan kabajaa wanta naan jedheef ani immoo yaabboleessa koo beenuu cidha gaarii siifaa ta'u tidaarii gaarii siifaa ta'u mangadii kee carqii siifaa godhu waaqayyoon jedhee jaalalaan kabajaan geggeessee jira jechuudha. Maaliif wanta tidaarii jechuun yeroo itti galanii qallaalidha garuu gaafa irra geesse baay'ee ulfaata waan ta'eef wanta tidaariif ta'u wanta tidaariin maltu tokko yoo beekte malee calli jedhanii tidaarii keessa galu sila nama jaalatanii bichaa tidaariitti galanii booda ka'imtu hin jiru miidhadha. Keessattuu shamarran biyya hormaa keessa hojjannee jimjennee tidaarii keessa ogallee baay'ee miidhamna waan ta'eef kanaaf jaaladhu otoo murteessiin geggeessee jechuudha. Kanaaf innan biraa fuudhee kan biraa faana jiraachaa jira. Kanaaf ergasii anillee jaalala hin eegalle wanti jaalala hin eegalleef biyya hormaa taa'ee jaalalli wanta na fayyadu hin jiru. Kan hin dura qabuyyuu kunoo hin deeme waan ta'eef sababbiin fagaadheef kan biraa faana jireenya kutee kanaaf hamma biyya kootti galee soqadhutti maal hojii jaaladha jedhee jaalalarraa fagaadhee firii ta'ee jiraachaa jira siniin jedha obboleeyyan kiyya egaa akkasii gaaffiin kiyya. Egaa kan naa soqaa isinitti illee waan argitan ganaan galee soqa waan ta'eef yeroo natti fudhachuu danda'a. Egaa gaaffiin ittaanu akkas jedha. Mudannoo yeroo daa'imummaa si mudatee qabdaa'ee jedha. Egaa kan mudannoo yeroo daa'imaa na mudatee hamma na wanti hin jedhu mudannoo yeroo daa'imaa na mudatee maalidha jedhee yaada. Egaa yeroo daa'imaa mudannoon baay'ee na mudannee yeroo daa'imaa kana tongolamtuu wayiin ture beektu. Akka nama gadi jedhe kana miti yeroo sana humtuu nan danda'u.
jireenyi biyya ormaas nama jijjiiramti beektu kanaaf jechaadha namni hin jijjiirama amma umuriisa dabalu namni illee jijjiirama waan ta'eef jechuudha mudannoo yeroo daa'imaa nama mudate tokko baay'ee sirba jaaladha beektu yeroo daa'imaa faazariin koo gabaree cimaa waan ta'eef hin geeraraatiin jedhee qarreera deeme ani immoo manan taa'u jechuudha yeroo sana dhiiruma jechuu dandeessu jechuudha anaani dhiirri akka kiyyan ta'u jechuudha homtuu nan danda'u jechuudha yeroo sana egaa hamma yeroon jijjiirameera waan ta'eef malee kanaaf badeen faazarii barbaacha deema faazarii barbaacha otoo deemu gaafa kaanii maal ta'e seetanii mudannoo kana irraa fadhu yoo mirree otuman isa barbaada deemu isa dhabe caaka keessa osoo fulii gadi deemu gaafa kaanii laga wayiitti seenee laga wayii darbuudha hinnaan jedhu dhoqqeen akka malee ciqaa wayii hin jira dhoqqee keessa seenee dhoqqee sana keessa ba'uu dadhabee namni illee nan argu boota sana jechuudha guyyaa tokko dhoqqee sana keessa hoolee jechuudha siruma karaa itti ba'uu hin dandeenye ani yeroo sana ndoo qacaaca wayii ture ammas illee wanti jijjiirame hin jiru qacoodhuma ani garuu yeroo sana dhoqqee keessa seenee dhoqqee keessa ba'uu dadhabee guyyaa lammaffaatti dhoqqee sana keessa hada egaa kan namni nan jaaladhu nama kabaju nama maatii ofii kabaju nama amantaasaa kabaju nama sin tuffanne nama kaayyoo isaatiif tattaafatu nama kan saa achi kaawwatee kan namaatti yaadu osoo hin taane nama si bukkee taa'ee boolla si qotu osoo hin taane nama siif yaadu nama haayizoo siin jedhu nama abshirani siif jira waan qabnu wal bira dhaabannaa wal gargaarraa waliin jedhu nama akkasii jaaladha nama eenyummaa keetii sitti dhufu nama waan qabdu osoo hin taane nama eenyummaa keetii sitti dhufu baay'ee kabajaa baay'ee jaaladha jechuudha nama namaaf ta'u boru har'aaf si bukkee dhaabatee boruuf si gata osoo hin taane nama boruuf ta'u nama siif yaadu nama maatii kee kabaju ani keessattuu ilma namaarraa kan hin barbaadu kabajni waan iddoo of keessa qaba namni sun yoo of kabajee maatii ofii kabaje namni tokkollee nama kabajuu danda'a jechuudha kanaaf nama akkanaan hin jaaladha siniin jedha gaaffin ittaanu yuutuubaroota keessaa eenyuun dinqisiifattaa jedha egaa ka ijoollee yuutuubarii keessaa baay'ee dinqisiifadha hunduma isaaniiyyuu tokko lama jedhu jechuudha baay'ee dinqisiifadha baay'ee isaan kabajaa baay'ee isaan jaaladha jechuudha ijoollee yuutuubarii maaliif yuutuubarii wanta xiqqaa miti wanta akkanatti ilaalamu miti wanta humna namaa fudhatudha wanta yaada namaa achitti qabeetu yaada namaa ulfaatadha yuutuubariin nama obsa qabu barbaachisaa hundi keenyayyuu hundinuu obsa qabaannani dandeettii qabaannani yuutuubarii kana hojjetanii galmaan ga'u waan ta'eef baay'een sin dinqisiifadha garuu dirqama nama tokko jedhameetu jira egaa ka dirqamni baay'ate uma gochuu hin danda'u waan ta'eef egaa namni hani yuutuubarii keessa dinqisiifadhu eenyu sinitti fakkaatamee beektu Simboo yuutuubar Simboo baay'ee tokko dinqisiifadha maaliif akka dinqisiifadhu beektu garuu Simboon nama yuutuubariif ta'udha yuutuubiin nama akka Simboo kana jaalata maaliif ree ishiin bakka namatti dhiyaatti nama baay'isuu jaalatti namatti yeroo dhiyaattu kolfaanii gammachuudhaan xiqqaadhaan jettu guddaadhaan jettu akkuma ishiitti sitti dhiyaatti nama biraa taatee otoo hin taane of taatee namatti dhiyaatti yoo kan beektu hin deebifti gaaffii tokko osoo beektu mormii keessa hoo seente otuma beektu kolfa keessa fiddi maaliif ree yuutuubiin nama akkasii jaalata waan ta'eef diraama keessa iyyuu osoo galte baay'ee dinqisiifadha jechuudha Simboo I love you hunda keessaniyyuu sinan jaaladha sinan kabajaa hundumti keessanuu dinqii ajaa'ibaa qabdu jechuudha yuutuubarii kana keessatti sinin jedha obboleeyyan kiyya gaaffiin ittaanu maal jedha egaa gaaffiin keenya dhumateetu jira natti fakkaata gaaffiin keenya kanaan dhumatee jira obboleeyyan keenya hundumti keessanuu saatii keessan aarsa gootanii na waliin turtuu keessanii fi guddaan sin galateeffadha guddaan sin kabajaa
sinin jedha obboleeyyan kiyya hundumti keessanuu naaf jiraadhaa kabajamaa sinin jechuu jaaladha. Adara keessanii asuman obboleeyyan kiyya warri maatii hin taane maatii ta'aa fi gargaaraa sinin jedha. Oromoo kiyya Oromoo wal malee humaa hin qabu. Dhugaa baay'ee tokko gaddaa jira. Maaliif ijoollee munii ta'an irratti baay'ee gaddaa jira. Maaliif viiwuun hin jiru? Otoo nuti jirru osoo Oromoon jirru akkamitti viiwuun isaanii 80-40 ta'uu qaba? Kuni balaadha. Ijoollee munii ta'an ijoollee garee biraa otoo ilaalanii ijoollee Oromoo osoo ilaalanii baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif ijoolleen Oromoo an yuutuubarii keessa jiranii kana nama miliyoona ta'u garuu akkamittiin akkana wal gootu wal gargaaraa wal bira dhaabadhaa. Dadhabbiin keessan hin hafne waan ta'eef mee wal bira dhaabadhaatii wal guddisaa. Hanga dandeessanii aizoo waliin jedhaa. Hanga nama tokko bira deemtanii koomeentii yeroo barreessitanii jabaadhu jettanii baatu of agarsiisuun uumaa faayidaa hin qabu. Maaliif nama tokko laayikii sim jettee laayikii seentee laayikii gootee jabaadhu jettee bahurra viidiyoo nama sanii daawwachuu dhiisuman wayya konkumayyuu jechuudha. Maaliif viiyuu nama kan ajjeesu kanadha sinin jedha obboleeyyan kiyya sinan jaaladha sinan kabajaa balleessaa hoon qabaadhe na of kalchaadha. Gaaffii qabdan immoo haala koomentiidhaan xaafii gochuu hin dagatinaa sinin jedha.